Hojiin baruu barsiisuu dhaabbilee barnoota olaanoo tokko tokko keessatti addaan cite haala tasgabbaa'een akka itti fufu mootummaan hojjechaa jira jedhan deettaan ministeera barnootaa Dr. Saamu'eel Kifilee. Ministeerri barnoota haala baruu barsiisuu yeroo ammaa irratti miidiyaaf ibsa kenne. Abaataa Faayisaa dabalata qaba. Deetaan ministeera barnootaa Dr. Saamu'eel Kifilee miidiyaaf ibsa kennaniin dhaabbilee barnootaa olaanoo tokko tokko keessatti hojiin baruu barsiisuu addaan citeera. Barattoota 4 irras miidhaan waan ga'eef gaddi guddaan nutti dhaga'ameera jedhan. በሀገራችን ባሉ አንዳንድ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ሰላማዊ መማር ማስተማሩ ተስተጓጉሏል። dhaabbilee barnootaa olaanoo tokko tokko keessatti hojiin baruu fi barsiisuu addaan citeera. Hojii baruu fi barsiisuu addaan citee iddootti deebisuuf mootummaan hojiin hojjechuu jalqabee jira. Hojii kanas cimsinee itti fufna. Barattoota 4 irratti miidhaan ga'eera. Kanaanis gadda guddaatu nutti dhaga'ame. Rakkoon kun kan uumame qaamota tokkummaa uummata Itoophiyaa hin barbaanne yoo ta'u barattoonni sodaarraa kan ka'e dallaa gadhiisanii ba'anii ture. Guyyoottan 3 darbanitti garuu haalli kun fooyya'aa agarsiisee deebi'aa jiru jedhan. የተከሰተውን ተከትሎ rakkoo kanarraa kan ka'e sodaan uumamee jira. Barattoonni dallaa ba'uu maatiin barattootaas waan sodaataniif ijoolleen isaanii akka ba'an taasisaa turaniiru. Guyyoota 3 darbanitti garuu haalli kun fooyya'aa agarsiisee jira. Barattoonni deebi'aa jiru. Tasgabbiin ni mul'ata. Kana jechuunis rakkoon furameera jechuu miti. Hojiin itti fufinsaan hojjechuu nu barbaachisu jira. Gaggeessitoonni olaanoon mootummaa dhimma kana tasgabbeessuuf kan bobba'an yoo ta'u dallaan dhaabbilee barnootaa kunneenii qaamolee nageenyaatiin akka eegamu taasifameera jedhan. ይህንን በመገንዘብ መንግስት በፌደራል መስሪያ ቤትም ያሉ በክልልም ያሉ ከፍተኛ አመራሮች እንዲሰማሩ አድርጓል። Gaggeessitoonni olaanoon mootummaa haala kana tasgabbeessuuf bobba'anii jiru. Barattoonni eegamuu kan qaban poolisoota dallaa keessatiin ta'uun beekamaadha. Haa ta'u malee wantoonni humna poolisoota dallaa keessatiin ol ta'an waan mudataniif poolisoonni federaalaa fi humni nageenyaa akka eegu taasifamee jira. Nageenyi dhaabbilee barnootaa rakkoon keessatti mul'ate mirkanaa'ee hojiin baruu fi barsiisuu haala tasgabbaa'aan akka itti fufuuf mootummaan abbootii amantaa maatii barattoota barsiisotaa fi hooggantoota dhaabbilee barnootaa waliin hojjechaa jira jedhaniiru. Barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Hawaasaa barumsa isaanii haala tasgabbaa'een barachaa qabsoo eegalame fiixaan baasuuf gahee isaanii akka gumaachan himan. Gabaasa dabalataaf Roobasaa Bantii. Bakka bu'oota barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Hawaasaa dubbifnee akka jiranitti rakkoolee yeroo ammaa naannoo keenya mudataa jiru obsaa fi bilchinaan keessa darbuuf qabsaa'u malee barnoota dhaabuun rakkoo hawaas diinagdeef nu saaxiluu irraan kan hafe furmaata ta'uu hin danda'u jedhan. Barataan keenya keessattuu ijoolleen Oromoo barattoonni ijoollee Oromoo sababa ammaan tana deemaa jiru kanaan barnoota isaanii addaan kutuu akka hin qabnee fi kun immoo soosiyoo ekonomiik probleem hawaasni Oromoo keessa jiru daranitti akka dabalu waan taasisuuf barataan Oromoo obsaa fi tasgabbiidhaan barnoota isaa akka itti fufu. Mooraa keessa jirus baay'inaan noodha. Naannoo Oromiyaa irraa kan dhufanidha. Kanaaf barataan keenya tokko miidhame yookiin lama miidhame jechuun akkuma ilaalamu maatii irrattis tokko dhiibbaa uumaa maatii ijoollee kanaatti dhiibbaa uumaa. Waliigalatti immoo akkuma biyyaatti dhiibbaa guddaa uumuu danda'a. Waggaa 4 waggaa 3 baratanii yoo ari'aman ta'e yoo dhiisanii ta'e yoo addaan kutan ta'e kun dhiibbaa maatii irrattis biyya irrattis alkallattiidhaan biyya irrattis rakkoo guddaa uuma jedhee yaada. Shoorri uummanni Oromoo yookiin barattoonni Oromoo biyyattii kanaaf qaban guddaa waan ta'eef jedhee yaada. Kanaaf barumsa dhaamu gonkumaa an furtuudha jedhee yaadu. Gaaffii mirgaa qabnuu fi rakkoolee nu mudataa jiru kamillee ofirraa qolachuuf barachaa qabsaa'uun akka danda'amus hubachiisaniiru. Qabsoon bilchinaa fi hubannoodhaan hin gaggeeffamne furmaata fiduu hin danda'u. Kan ammoo lammii baratetu galmaan ga'uu danda'a jedhan. Barataan gaafii qabaachuu danda'a. Gaafii isaanii san immoo qaama laallatutti dhiyeeffachaa barnoota isaanii immoo maddiidhaan jechuudha akka sirriitti uffatanii nama barateetu furmaata fida. Furmaanni sammuudhaan hin adeemsifamne sirriin ta'u. Kanaaf nama lammii barateedha kan furmaata fiduu danda'u waan gatii kana ta'eef barataan Oromoo barnoota isaa odoo addaan hin murretti shoora taphachuu qabu. Taphachuu isaatu irra jiraata. Karaa kamiin iyyuu haa ta'u barumsa isaanii tuun dhaabiin qabsoon itti fufaa
qabsoo sana akka itti fufu gochuun hin danda'amu. Garuu barumsa dhaabanii mana galuun yookiin dormii keessa taa'uun kun miidhaa deebee eenyuma miidha nuuma miidha. Carraan barnoota arganne kun wareegama guddaan kan dhufedha. Barachuun keenyas qabsoo ta'uunsaa dagatamuu hin qabu jechuun nama barateetu ga'umsa qabaa hojii mataa isaas uummatee jiraachuu danda'as jedhaniiru. Barnoonni illee qabsoodhaan dhufe qabsoo kanaaf immoo aarsaa baay'ee kaffallee jirra. Dhaloonni tarillee qabsoo kanarratti kufee jira. Kanaaf barnoonni illee qabsoodhaan dhufe waan ta'eef barachuun illee qabsoodha. Kanaaf barataan Oromoo kan bakka mara jiru barnoota isaatti cimeetti fufuu qaban jedha.